irreecha jedhanii waa'ee irreechaa oo shari'aan akkam jetti dhaquu irraa jedhanii maaliif waan kana nuun dubbifne jedhanii irra guddaa asirratti deddeebi'aa jirti. Irreecha sunni nimaa. Ayyee. Bismillahir Rahmanir Rahim. Irreecha jennaan irreechi jechuun amantii waaqeffataati. Irra guddaa amantii waaqeffataati. Nuufi waaqeffataan amantiin nu adda. Isaanumaan dhaqataa fedhan haa dhaqatanii. Islaamni immoo dhaquun qabu. Deeggaruullee hin qabu. Itti gammaduullee hin qabu. Aadaadhaa miti isiin amanti. Irreechi haaraami. Haaraan bira kutee jarasaniif taamalee nuti nuun ta'u. Gabaabatti tanaa mataa hin baqaysinu waan akkanaaf irraa eegaa nama keessaniif illee himaa bakka sun dhaquu dhabuun ammaas Oromoollee xiqqeessuumi. Oromoodhaan illee wal faalleessuumi. Maaliif? Oromoo waaqeffataa qaba. Kiristaana qaba. Islaama qaba. Amantiin nu adda. Biyyaan nu takka malee dhalootaan nu tokko malee. Dhalootaan irraa baruun nuti tokko. Obboleeyyan dhalootaa jedhan. Biyyaanis nuti tokko. Obboleeyyan biyyaa jedhan. Roorroo dhufte irratti tokko ta'uu qabna. Amantii taanaan ammoo amantiin narraa gabbuu hin taatu. Namu tasaa itti fufachuu qaba. Hamma narraa guddoo waan jedhan. Akkasi maashaallah baarakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan daawwattoota keenya yookiin hordoftoota keenya gaafiilee sheekha keenya irra dhiyaatte dhaggeeffattanii isiniifis galte jechuudha yaanna. Kanneen ammoo as jalatti barreessitan irra guddaasiidha. Namatti godheetiin jira. Wallahi egaa odoon fi akka irraa inni itti oolee fi edaas itti bule karaa isaa agarre naanuu loluun ooltan irraan gabaabsitanii sheekha irraan gabaabsitu naan jechuun keessan hin oolamu isiniin jecha xumura irratti sheekha Ummu Aishaa jedhamti takka maqaa kiyya hinaatti himette akkasumatti immaas obboleeyyan hedduudhaatiitu du'aayii nu godhi je'eenii jedhanii du'aayii isii saniin jalqabdee kan asirra barreessan itti aansitee garaa keessa qabateen itti aansitee numa kanaafis akkasitti du'aayii gootan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دين سار ربي نفسه. آمين. نما دين نفسه ربي نفسه. آمين. دين سار ربي نفسه. آمين. نما دين نفسه ربي نفسه. آمين. بيتين يلي بيكابيتي ربي هاغر. آمين. بيتوكم ربي هاغر. آمين. بيولي قلت ربي هاغر. آمين. أبليين كينيا خبيالاتي. داوتي في قناة نداوته. أم عائشة رقمني والراس الرب الرئيس نتداني خليم بالرئيسين الواتات ربي أطلو آمين دين ربي أطلو دنيا ربي أطلو آمين دين دنيا قبو ربي أخلو آمين دنيا دين قبو ربي أخلو آمين حيانك ربي تياخلو عمري دلتو تياخلو نام صافي أدب ربي أخلو ربي كان هاقي بكت أنا يا عيسى والرجل هذا أبا ربي آمين مخلوق هند هذا أبا ربي أقولوا آمين والربي بيساني فيد ربي أقول آمين ديني نيس آمين دنيا نيس آمين مدرسة جارونيس آمين مسجد جارونيس آمين مستشفى اللي جارونيس آمين غرغر إسلاماتي نيس آمين حركة الليسانيس آمين ورد دين كنا دابت ربي أقول آمين ربي عمري هانيريس آمين بكان هاجر آمين ربي هاجر قمتي آمين وان بربادنون ربي آتو آمين مال من أغني من دين ربي آمين آمين دنيا ربي آمين آمين نجا ربي سان عباس آمين ركتا بيسونيتيس آمين أكبر إن بيسون على عبا بودي آمين غرا ربي هذاو آمين غرا ربي هذاو آمين أني ربي هذاو آمين من نقول إسلام آمين خيساه آمين نو في سعودي نيفي آمين نو في يمن تاريخ بريدا والبراغم آمين سينا بربودا والبراغم آمين تينو مرومين كامني ورّ سينا سيادته ربنا هابور ورّ سينا سيادته إسلام ركور رافوري تكذب فرام ربي هابور ربنا هابور ربنا هابور ركتا ركوا هابور إنما هنا هابور هذا ربي أرمتو
أجر ربي تابلس أم عائشة عمتيس عائشة ربي هابر على عائشة در عائشة در ربي هابر بلا ثاني ربا هابر خير ثاني أركم هابر والله هو الموفق آمين 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 الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.